jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota daandii wangeelaa shoo nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasumas hordoftoota musliimaa warra chaanala kana nu hordoftaniif nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Hunduma keessaan guddaa isin galateeffannaa. Koomentii keessaniif, laayikii keessaniif, yaada keessaniif, sabskiraaybii keessaniif isin galateeffanna. Eebbifama. 18 lakkoofsa 18 walii wajjin dubbifanna akka jira. Ani raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa isiniif nan kaasa. Dubbii koo afaan isaanii keessa nan kaa'a. Isaan immoo wanta ani isaan abboome hundumaa isinitti himaa. Ameen. Kun seera keessaa deebii boqonnaa 18 irratti saabe. Waa'ee raajiin kaasuu kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti raajiin hin dhalata kan jedhu. Namoonni baay'een bichaa otoo hin ta'in amantoonni musliimonni baay'een isaanii raajii isiniin kaasa obboloota keessan keessaa kan jedhamee iddoo kanatti caafame. Raajiin ka'e Nabiyyuu Muhammad jedhanii deebisa. Dhuguma Nabiyyuu Muhammad har'a mata duree keenya keessatti wantoota gurguddoo namoota gurguddoo sadii wal dorgomsiisna. Namoonni gurguddoon kun sadan waa isaan hojjetan akka seera keessa deebiitti akka isaan jedhutti dhuguma kan raajiin ka'e isa nabiyyuudha kan jedhu namoota sadan kana wal dorgomsiisa. Namoonni kunis Musee, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, Nabiyyuu Muhammad. San yaada qabxiiwwan kanarratti qabxiiwwan 12 tokko nuuf harkaa qaba. Isin immoo koomentii irratti yaada garbaa naa caafuu ni dandeessu. Yaada keessanii qalbii keessanii na dhaggeeffattaniin barbaada. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheerii akka gootaniin barbaada. Mee waa'ee namoota kanaa qabxiin jalqabaa walii ilaalla. Dhaloota isaanii, seenaa dhaloota isaanii walii ilaalla. Museen kan dhalate lammii isaa harka garbummaa Faroon jala jiranitti utuu isaan jiranidha kan inni dhalate. Innis seera ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 8 hanga 17 yoo dubbisan ni argatu. Akkasumallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhalate lammiin isaa harka garbummaa Roomaa jala utuu jirudha kan inni dhalate. Kanas Luqaasii yeroo isinii kennu Luqaas 2:1 irraa dubbifachuu ni dandeessu. Akkasumallee Nabiyyuu Muhammad kan isaan dhalatan lammiin isaanii yeroo sana waaqa tolfamaa gosaan waliranii, sanyummaan waliranii, gooxiin waliranii waaqa tolfamaatti yeroo isaan waaqeffatan keessa dhalatan. Kun immoo seenaa Muhammadii fi Islaamummaa fuula 21 hanga 22tti ni argattu. Qabxiin lammaffaa uni waliin ilaallu barumsa isaanii. Museen nama barateedha. Nama barate, nama barreessuu, nama dubbisuu danda'u. Kunis seera ba'uu keessatti ni argattu. Seeronni tsaatsaafaa waan tureef. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasuma nama barateedha. Barsiisota barsiisaa ture. Nama barateedha. Nabiyyuu Muhammad garuu nama hin barannedha. Sadaffaa kan nuti bilatti yaadnu haala guddina isaanii. Museen kan inni guddate aadaa saba Yihuudaa kan seera jabeessanii beekan keessattidha kan inni guddate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkasuma kan inni guddate saba Yihuudaa keessatti kan seera jabeessanii beekan keessatti guddate. Nabiyyuu Muhammad kan isaan guddatan Araboota waaqolii tolfamoo sagadan keessatti kan seera hin beekne keessatti guddatan. Afuraffaa labsiin irratti baheera namoota kanarratti. Musee irratti ijoollummaa isaa irratti daa'imummaa yeroo jirutti akka inni ajjeefamuuf labsiin irratti baheera. Kin irratti fardameera. Seera ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 15 gubbaatti yoo dubbistan. Akkasumallee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos daa'imummaa isaa irratti mootichi Herodos
akka inni ajjeefamuuf firdii irratti dabarsee jira. Innis Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 16 gubbaatti argachuu dandeessu. Nabiyyu Muhammad garuu faallaa isaanii baadiyyaatti guddatan labsiin ajjeesuu yookiin labsiin ajjeefamuu irratti hin darbine. Seenaa Muhammadii fi Islaamummaa fuula 26-28 gubbaatti dubbifachuu ni dandeessu. Shanaffaa ari'atamuu. Museen Gibxii gatamee mana Faraa'oonitti guddate. Gibxitti gatamee ari'atameera yookiin mana isaanii baheera, mana maatii isaatii ari'atameera. Seera Ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 16 gubbaatti argachuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasuma biyyatti dhalate hamma Heroodis duutti innis ari'atameera. Maatiyoos 2:14 gubbaatti argachuu ni dandeessu. Muhammad faallaa isaanii Makkaatti dhalatanii inni ari'ataman otoo hin ta'in baadiyyaa keessatti dubartii Haliimiyaa jedhamtu bukkeetti guddataniiru. Seenaa Muhammadii fi Islaamaa fuula 24-28 gubbaatti argachuu dandeessu. Jaaffaa amantii qabu jedhuun kun yookiin amantiin warra isaanii isaan sheeraa yookiin amantii amanan qabu. Museen amantiin warri isaanii isa sheera yookiin isa faayiseera amantii qabu. Ibroota 11:23 gubbaatti akkasumallee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amantiin warra isaa isa sheera Maatiyos 2:25 ergamanii fi akka isaan karaa jijjiirratan godheera. Maatiyos 2:25 gubbaatti argachuu dandeessu. Nabiyyu Muhammad maatiin isaanii amantiin qabanii maaliif waaqa tolfamaatti waaqeffata Araboota waaqa tolfamaa waaqeffatu gidduutti waan dhalataniif maatiin isaanii waaqa tolfamaa waaqeffataniif amantiin isaanii hin qaban turanii. Seenaa Islaamummaa fi Muhammad fuula 29 gubbaatti argachuu dandeessu. Torbaffaa nama namaa ooluudha yookiin nama garaa namaa raafuudha jedhuun kun Museen nama garaa raafessa akka ture namoonni baay'ee dhugaa baannu seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 gubbaatti argachuu dandeessu. Akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama garaa raafessa nama ilaalina bukkeen darbiin nama baay'ee gaddu ture. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 gubbaatti argachuu dandeessu. Faallaa isaanii Nabiyyu Muhammad loltuu turanii. Seenaa Muhammadii fi Islaamummaa fuula 80-20 argachuu dandeessu. 8ffaa amanummaa. Museen nama amanamaa ture, nama namaaf amanamu ture. Seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irraa argachuu dandeessu. Akkasumas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama amanamaa nama gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif nama hamaaf amanamu ture. Ibroota 2:16-17 argachuu dandeessu. Faallaa isaanii Nabiyyu Muhammad loltuu turanii. Seenaa Muhammadii fi Islaamummaa fuula 80-20 argachuu ni dandeessu. 9ffaa lammii isaaniitiin hin simatamne. Museen lammii isaaniitiin hin simatamne Museen lammii isaatiin walitti araarsuuf yeroo jedhutti fudhataman harkaa fudhachuu didaniiru. Seera Ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 13 gubbaatti argachuu ni dandeessu. Akkasuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lammiin isaa faayisuu isaa hin fudhanne. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 10 gubbaa argachuu ni dandeessu. Akkasuma Nabiyyu Muhammad namni isaanii simanne garuu isaan nama isaanii siman ajjeesuun warri kaan sodaatanii isaan simataniiru. Seenaa isaanii seenaa Muhammadii fi Islaamummaa fuula 200-130 argachuu dandeessu. Obboloota isaanii
Museen obboloota isaan irratti kaaniru, obboloonni isaa irratti kaaniru, Musee irratti kaaniru. Seera lakkoofsa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gubbaatti argachuu ni dandeessu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasuma obboloonni isaa irratti kaaniru. Yohaannis 7 lakkoofsa 5 argachuu ni dandeessu. Nabiyyu Muhammad obboraan qabu. Nama tokkicha abbaa isaanii waan turaniif obboleettis hin qabu. Fuula seenaa isaa Muhammadiif Islaamummaa fuula 24 hanga 28 gubbaatti argachuu ni dandeessu. 11ffaa Ormarraa yookiin Aragaallaa simannaa argataniiru jarroonni kun. Museen yeroo biyya Miidiyaan dhaqetti Ormarraa simannaa argateera. Seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 21 gubbaatti argachuu ni dandeessu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa dhibbaatiin simatamaniiru. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 7 gubbaatti argachuu ni dandeessu. Nabiyyu Muhammad firoota isaa fi namoota isaa duukaa bu'aniin simatamaniiru. Seenaa isaanii fi seenaa Muhammadii fi Islaamummaa fuula 76 gubbaatti argachuu. 12ffaa Xoomaniiru yookiin laguu. Museen halkan 40 fi guyyaa 40 xoomeera. Seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 31 gubbaatti argachuu dandeessu. Akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 xoomeera. Maatiyoos 4:2 irraa argachuu dandeessu. Faallaa isaanii Nabiyyu Muhammad guyyaa 30 xoomaniiru. Fuula seenaa Muhammadii fi Islaamummaa fuula 200 hanga 130tti argachuu dandeessu. Kan akkattiin baannee yaadatti dabalataa yoo qabaattan koomentii irratti nu caafaa. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Ka'umsi keenyaaf dhumni keenya wangeelaa ta'uu eebbifama.